deebinee dhufnee jirra ka oduu ammee keenya kadhaatti xiyyeeffatu Jawaar Muhammad waa'ee waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa irratti waan barreesse qaba. Akkasumallee immoo Jawaar Muhammad kitaaba haarawaa Al-Tsatsatin yookaan immoo hin gaabbu jedhu eebbisiisuuf ka deemaa jira. Kunillee dubbii jabaa kaasee jira. Social media kana to'atee jira. Kana tokko tokkodhaan ka isin biraan ga'u ta'a jechuudha. Isin immoo obboleessoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinii. Waa'ee waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa kanarratti Jawaar Muhammad afaan Ingiliffaatiin kan inni barreessa jechuudha. Tokko tokkoon diddiigee kan si biraa ga'u ta'a. Akka namni jedhu san utuu hin taane Jawaar Muhammad maal akka inni jedhee tokko tokkoodhaan jechuudha akka isinitti himu ta'a waan ta'eef haga dhumaatti akka isin wajjin turtan abdii guddaan qaba jechuudha. Jalqaba irratti Jawaar Muhammad kan inni jedhee waliigaltee akira irratti ta'e kana erga dubbiseen booda qaamolee kallattiin waan kana keessatti hirmaatan irraa odeeffannoo guurachaa ture. Odeeffannoo walitti qabachaa ture. Akka odeeffannoon kun agarsiisutti Itoophiyaan waliigaltee dura Somaliland waliin taasifte san addaan kuttee jirti. Akkasumas immoo Somaliyaan kan jalqaba irratti waraanni Itoophiyaa biyya koo keessaa ba'uu qabaa jettee yeroodhaan biyyoota addaatti iyyitu san dhiiftee duubatti deebitee jirti. Waraanni Itoophiyaallee kanaan booda Somaaliyaa keessaa hin ba'u waan jedhu lafa kaa'ee jechuudha. Jalqaba irratti isa kana lafa kaa'e. Lammaffaa irratti immoo Itoophiyaan sovarjiniitii ka jennu san jechuudha birmadummaa Somaaliyaa ni eegdi. Birmadummaa afaan Amaariffaatiin maal jedhama? Lu'aalaawwinnat jedhama. Afaan Ingiliffaatiin sovarjiniitii jedhama. Afaan Oromootiin immoo birmadummaa jedhama. Birmadummaa Somaaliyaa san ni eegdi. Hin tuqxuu jedha. Akkasumallee immoo Soomaaliyaan hulaa galaanaa Itoophiyaaf ni kenniti. Sirri bakkaan sirriitti dhageeffadha. Itoophiyaadhaaf hulaa galaanaa Soomaaliyaan ni kenniti. Ni kenniti yoo jennu akkamitti kennitiidha laala. Amma ka Itoophiyaan ka kennituu fi mirga itti fayyadamummaati. Mirga itti fayyadamuuti malee mirga abbaa qabeenyummaatiin hin kennituuf jechuudha. Garagara wanni kun lamaan wal faalleessa. Mirga abbaa qabeenyummaatii fi mirga itti fayyadamummaa. Mirga abbaa qabeenyummaa kan Somaaliyaati. Mirga itti fayyadamummaa immoo kan eenyu ta'a jechuudha? Kan Itoophiyaa ta'a jechuudha. Kan Itoophiyaa ta'a jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Lamaan isaaniitu hin miidhamne. Asitti akka namni miidiyaa irraa afuuf kan otoo hin taane Itoophiyaalleen hin miidhamne, Somaaliyaalleen hin miidhamne jechuudha. Win approachidha jechuudha kun. Jara lachuuyyuu ni moosisa. Tokko miidhu yoo adeemsi kun tokko miidhu jechuudha. Win approach jennee ammas ija saayinsiitiin gaafa laallu jechuudha. Conflict resolution keessatti wanni akkanaa kun maal jedhameeti waamamaa? Win approach. Jara lachuuyyuu kan mo'achiisudha jechuudha. Kana jechuun dura maal jedhaa turte Somaliland fi Itoophiyaa akkamii walii galtee? Somaliland Itoophiyaan Somaliland fi beekamtii biyyummaa kennitii fi Somaliland immoo abbaa qabeenyummaatiin hulaa galaanaa kennitiif. Isa kan dubbii uume jechuudha. Itoophiyaa fi Somaaliyaallee wal dhabsiisaa ture. Isa kanatu wal dhabsiisee jechuudha. Jalqaba irratti adda baafachuu qabna jechuudha. Amma akka Jawaar Muhammad jedhutti inni sun hin dhaabbata.
amma mootummaa irraa dhageenye waan Jawaar jedhe amma kun waan Jawaar jedhe jechuudha asitis inni kun ni dhaabbataa jedhe garuu amma Jawaar illee akka namni shayxaana godhee Jawaarin qeeqaa jiru sanitti otoo hin taane maal jedhee walumaa galatti walii galteen akiraa kuni hariiroo Somaaliyaa fi Itoophiyaa bakkatti ni deebisa. Bakkatti ni deebisa jedhe. As keessatti kan inni jedhe wanni kuni duraamaanuu seerri kanaa ni jira. Seerri kanaa ni jira. Seerri suni seerri UNCLOS. Kana jechuun United Nation seerri duraanuu hin jira. Gatii kanaaf jecha gatiin akka qeeqatti Jawaar Mohammad kaase kun duraanumaanuu seeranuu ni jira. Kanaan durallee Jibuutilleen waliigaltee taajuraa hulaa kanaan dura Jibuutilleen hulaa galaanaa taajuraa fayyadamaa jedhaa turte. Somaaliyaalleen dura kana hin dinne. Kanaaf jecha gatiin dippiloomaasii hammana ga'u ba'uu hin qabu waan jedhu akka qeeqatti kaase jechuudha. Akka qeeqatti kaase. Ana asirratti wannan jechuu qabu waan kanaan yoo ta'e dhugaa dubbanne waa ta'e Dr. Abiy qeeqamuu qabu waan kanarratti. Maaliif jennaan yoo xiqqaate namni kun dhiibbaa uumee jira. Dhiibbaa uumuun immoo filannoo biraa argatee jira. Liizillee haa ta'u waan barbaadenu haa ta'u jechuudha. Somaaliyaa keessallee poortii argatee jira jechuudha. Poortii Somaaliyaa keessaa argatee jira. Kun advaanteejidha biyyattii tanaaf. Lammaffaa immoo dhiibbaa uumee jira. Maqaan biyyattii tanaa dhagahamee jira jechuudha. Waan tokko immoo caafii isaa qabattee itti harkatti siifata. Dura quba qabdaa as siifattaa jechuudha. Yeroo kanatti fakkeenyaaf amma humnaan dhayneetiin importii kana qabannoo jette Itoophiyaan humnaan qabachuu dandeetti. Garuu wanni ta'u kanaa oli. Lubbuun badu kanaa oli. Hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa kanaan boodatti bakkatti akka hin deebine ta'a jechuudha. Hin caccabaa jechuudha. Hin burkutaa jechuudha. Kanarra maal gootaa Somaaliyaa jalaa qabattee Egypt immoo iddoo kanatti maal gooti waliin naqaa jirti jechuudha. Kanaan booda maal gootaa akkaataa Egyptii fi Eertiraa immoo taphaa ala gootu barbaadatta jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan salphumatti dhaabbataan kan isiin qabdu jechuudha. Eenyu Asab ka jedhan san Itoophiyaa jalatti bulaa ture. Isarrattis yookaan Itoophiyaa fi Eertiraa yookaan waliin fayyadamu. Yookaan immoo Itoophiyaaf gallakkisuudha. Mirga qabdi achirratti duraanuu kan Itoophiyaatu waan tureef jechuudha. Asirratti ammoo humnallee yoo itti deemte wanni rakkoo qabaatu baay'ee hin jiraatu. Garuu kanarratti Itoophiyaan dhayxee humnaa otoo fudhattee akka waan biyya ambaa wareerteetti ilaallamti. Gaariin ta'u waan ta'eefi dhiibbaa hin uumtaa waan biyya san irraa argatte immoo argattaa jechuudha. Dhiibbaa san keessatti waan argatte argamteeti araaramta. Nasiin kun amaluma siyaasati jechuudha. Kanaaf ajandaa siyaasaaf jecha olii oofurra wanti jiru isa qaba jechuudha. Wii approachidha malee as keessatti Itoophiyaa waan luus goote hin qabdu. Yoo xiqqaate kirallee haa ta'u liizillee haa ta'u waan barbaadenuu haa ta'u hudhaa galaana biraa argatteef jechuudha. Lammaffaa immoo humna isii Somaaliyaa keessa tursiiftee jirti. Humna isii Somaaliyaa keessa tursiisuun immoo Itoophiyaaf faayidaa qaba, faayidaa guddaa qaba. Karaa nagaatiin wal qabatee jechuudha. Waan baay'een faayidaa guddaa qabaaf jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan achi humna isii achi keessaa hin baasu taate Itoophiyaan luus gooteeti Somaaliyaan immoo wiin gooti jechuudha. Akkasitti hubachuu qabna malee callifnee warri siyaasaa waan barbaade haa jedhu. Amma garii adda addaa keessa jiranii Jawaarii
Dr. Abiy jechuudha. Isaan wal mo'achuudhaaf waan barbaadan jechuu danda'u. Garuu dhugaan lafa jiru riyaalitiin lafa jiru kana jechuudha. Isa mata duree kenna lammaffatti yoo ceenu Jawaar Mohaammed akkuma beektan nama dhiibbaa guddaa uumuudha jechuudha siyaasa keessatti. Kanaan dura yeroo mana hidhaa turetti kitaaba barreessaa akka ture dubbatee jira. Kitaaba kana hawwii guddaadhaan namni eegaa jira jechuudha. Kitaaba mata duree isaa hin gaabbu Altsaatsaatiin kan jedhu jechuudha. Desembarii 19 eebbisa. Oromoo caalaa kitaaba isaa kana amma bituudhaaf kan eegaa jiru, kan ijaallalaa jiru, maal jedhee kan dubbisuuf eegaa jiru warra soddaa kennaa kana jechuudha. Kanaaf nu caalayyuu amma isaan akka bitan asumaatti tilmaamamaa jira. Akkasumallee immoo kitaabni kun sadarkaa olaanaadhaan akka gurguramu asumaatti eeggamaa jira jechuudha. Maaliif tokkoffaa jiruuf jireenya mala qabsoo tooftalee qabsoo Jawaar Mohaammed keessa darbe daandii inni keessa deeme hunda ni ibsa jedhamee yaadama. Lammaffaa immoo biyyi tun garamitti akka deemtuu fi maal akka turtee fi eenyuun maal akka ta'uu qabullee lafa kaayaa jedhamee waan shakkamuuf kitaaba kana nu caalaa kan bituuf eegamu warra kaabaa warra Jawaariin akka shayxanaatitti ilaalan kana jechuudha. Kanaaf kitaabni kun riikaardii guddaa cabsuu akka jedhama riikaardii guddaa akka cabsuu danda'u asumaatti tilmaamamaa jechuudha. Jalqaba irratti Keeniyaa keessatti kan gurguramu saniin booda immoo biyyoota adda addaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma Jaarmaaniin keessatti beellamamee jira jechuudha. Achiin booda biyyoota adda addaa irratti ni gurgurama. Gatii olaanaadhaan sadarkaa olaanaadhaan kitaaba gurguramu jedhamee amma achi tilmaamamaa jira. Miidiyaa jaraa ta'ee ka Oromoo ta'ee miidiyaa waan kanarraa ani gaabbu irraa Altsaatsaatiin Jawaar Mohaammed jedhee ka barreesse kanarraa miidiyaan hin dubbanne tokkollee hin jiraatu jechuudha. Kanaaf baay'ee eeggamaa kan jiru waan isin dhibu namni kitaaba sana osoo hin dubbisin asumaatti Jawaariin qeequu jalqaballee ni jira jechuudha. Kitaaba sana osoo waan isaa hin laalin jechuudha. Numartuu yoo harka ga'ee ni barbaanna jechuudha. Nama mataa kootiin osoo carraa argadhee kitaabicha argadhee dubbisee riiviyuu gochuu ni barbaada jechuudha. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Odeeffannoon keenya akkasitti addaan xiinxalla keenya gadi buunee osoo gamaa gamana nama hin qabne osoo nama karaa sirrii hin taane nama hin qabsiifne kennaa kan deemnu ta'a. Isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa. Nagataa an Shaalloo Oromooti.